ዓለሙን እንዱ ወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። eenyutu gara addunyaatti erge maannoo laaq eenyutu erge biyya lafaatitti Yesuus kinoo ni dhageessami isgaa waaqayyootu ergeemi Yes. waaqayyoo kam hold on no bakka tana deemuun hin taatu girmaa Waaqayyo abbaa. akka jedhu waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa jedha waaqayyoon tokkichi Yesuus erge kun waaqayyoo kam tokkichi Yesuus miti bar maal jedha asirratti laal qaba waaqayyoon akkana jedha waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti eenyu kan biyya lafaatiif Yesuus kenne mee kana goonaga nen tumura tumuru miti afaan oromooti afaan amaarifaati nama gala dubbisee amman tumurutti na dhaggeeffadhu maal isa tumurta an bar waan si gaafadhe kanarratti ragaan keenya bar zooroo bakka teenyatti deebuu deemnaa bar asirra waan ammoo poointii ati fiddeef hin nagaluu dide ennu kiyya laal qoyka laali abduko amma gaafa sagadaaf jette allaha jechuufi aa jettee nafta odoo ma aa jettee tefte boqonnaa naa guuttee bar boqonnaa lama kudha jaha fi kudha torba dubbistee bar miti amma 21 siin jedheeni waan jedheeni bar waan laaftudha waaqayyoo kamtu Yesuus biyya lafaatitti ergeen jedhe kinoo si mirkaneessuufisa naa himika afaanumaan jechuun yoo ati kijibdeen kijiba siin jedha yoo dhugaa dubbatte walii galleen jedha kanaafuu kaaqoy kitaabicha dubbisee isarratti haasa'u okay naasi dubbisa yoo kudha jaha waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha kudha jaha dhume kudha torba waaqayyo biyya lafaatitti farachiisuuf miti biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatitti erge malee jedha kudha saddeet ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma isaa waaqayyootti waan tokkicha magartee hin amanniif ammumayyuu itti faradame jedhe faradameera kudha sagal ificha gara biyya lafaa dhufeera namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irraa dukkana jaallatan firdichis akkuma kanatti hin raawwatama diddam hamma hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u diddami takka dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a jedheen dubbise kana hunda waan ammas irraa si gaafadhu waaqayyoon Yesuus Kiristoos biyya lafaatitti ergesan waaqayyo kami kanoo atumtuyyuu dubbisteerta gaafadhame abduko laaliga si dubbise anaatti ammas irraa si gaafata ka ishibichaa wajjin naa deebista ati biyya lafaa keessa jirtamoo atummaanuu addunyaa tana keessa biyya lafaa keessa jirtamoo samirreerta ani biyya lafaa irraan jira biyya lafaa irraa Ameerikaan jira biyyaa fi biyya lafaa jecha lamaan walitti dhufe biyyaa fi biyya lafaa jecha lamaan kana Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhalateemi biyya lafaarra biyya Itoophiyaa dhalate moo Galilaaya moo isa dhalate biyyi itti dhalate inni Itoophiyaatti isaa dhalatu Ameerikaatti isaa dhalatu achi keessa oduun ta'e girmaas jala arfin amma dhugaa waan si gaafadhe kallattiin adeemes okay biyya lafaarra dhalatee naan eenaa jette Itoophiyaa dhalatee moo Falastiin keessa dhalate Israa'el hin jirtu bara sanii akkam jedhee si deebisu akka ittiin adeemsu si beeka ani hin beeku haa akkamin na gaafatte ergasiyyuu okay Maariyaam Yesuus Kiristoos Itoophiyaa keessa deesse moo isa deesse macaafa qulqulluu irraa si deebisuu barbaade garuuyyuu sa'aatiin walaa fudhata
Eessa deesse naa himsa. ragaan Eessa inni deesse. kennurraa Biyyatti deesse hin beeytu. Biyya Yesuus itti dhalate hin beeytu anni hin beeka. ashi mee ati natti Naazireet itti dhalanne nama Naazireet jedhani gartee. Naazireet itti Islaa- dhalanne. wanni irraa si macaafa qulqulluu irraa barbaadee sii kennuufanni Naazireet Itoophiyaa tana moo ta'e Israa'el keessa jirtu sani dhalate. Israa'el keessa jirtu Goobas biyya lafaarra jirti moo biyya lafaarra hin jirtu Naazireet. biyya lafaarra malee Kanaafuu biyya bakka hundatti hin dhalan jechuudha. Kanaafuu biyya lafaatiif waaqayyoon dabarsee kanneen biyyinni kanneefis biyya saba Israa'el san keessaaf rabbiin fayyisaa godhee isa kaase. Ansan sin gaafannee mata duree keenya ala baane waan irraa kaane cufadhe wangeela kiyya walitti waan irraa kaane Yesuus Kiristoos waaqamoo nama ati jettee amantannaan waaqa jeetiin amanana jettee wangeela bakkuma takka bakka Yesuus Kiristoos itti ani waaqa jedhanii jira. ni jiree Naa kanneeyye. sa'aatiin walaa deema malee ni baasa meeqta No anumaa himiniin baanaa dubbisa boqonnaa yoo beekte. Ani Yesuus akkan inni ani Yesuus dubbii Yesuus ni fudhatta. ani moo akkamiin inni fudhannee duuba Wangeela Yohaannis Amaariffaan baafadhu. Wangeela Yohaannis miiraaf simmint maali arbaa jettanii sanirra gartee 8:40 irra baafadhu. wangeela Yohaannis 8 8:40. sa'aatiin deema raaboo carraa nama lattari si hoo Si kan ayyee kana booda bakka kanaa dubbisu. Si kan naa qoe. Bakka takka tana qofaa dubbisu. The paint come off. 40 Yohaንስ jettee 8:40 ያ ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁት ሰማሁ እውነት የነገሯችሁን ሰው ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁን? So eenyu dubbachuu jira kana bakka tana? Dubbiin kun dubbii eenyuti? ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የነገሯችሁን ሰው ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ? ኢየሱስ Eeywa maal jedhe ani jechuun Yesuus Kiristoos ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himeen jira. Isin garuu ana nama akkasii jedhe moo ana waaqa jedhe? ከኤርጌስ አባ አመሞዩን No ergaan jedhu kamaan dhugaa san eenyurraa dhagee Yesuus? mata duree beekuu qabna kaabdii kiyya Aboo irra deebi dubbisime. Dubbisi girmaa. Dubbiseera. Dubbisi irra deebi ammas irra deebi. ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን ዋቀራ ከነገ Maal dhage eenyutu akkana jechuu jira? ኢየሱስ Maal jee? waaqa garuu yoo amma jedhe waaqarraa kan hin dhageede dhugaa Maal waaqarraa dhageede Yesuus waaqa miti. isin ajjeesuudhaaf Yesuus waaqa moo waaqaa miti? waaqa Waaqa kamirraa dhagee? Waaqa kamirraa dhagee jira? abbaa Waaqaatu waaqarraa dhagaa? hayi isaan tokko waaqa tokko jedha abbaa No hin jedhu akkas. ilma Ani akka jedhu Yesuus ani jedhe dhugicha isa Waaqayyorraa dhageessinitti himeen jira jedhe. Eenyurraa dhagee dhugaa nutti hima Yesuus? abbaa Abbaan waaqa moo waaqaa miti? waaqa malee Goobas. Okay itti fufi. Ani nama jedhe moo waaqa jedhe Yesuus? inni moo Eh. egaa nama jechuu ani nama jechuudha fi garuu Min amma maalatu no nama jechuun? sagalee Ati nama moo seexaanaati? ani moo Eh. nama malee Nama anoo nama moo seexaana? nama malee በኢየሱስ ናረ ሰይጣና የሚጠብቅስ እንጂ Okay Yesuus Kiristoos nama moo seexaana? inni moo Eh. akka namaatitti foon namaa Akkasin jedha akka namas waaqa ittiin
ittiin dabalin irraan hir'isin Yesuus boqonnaa ammas dura jiru kaa maaliif dubbisu jirtu kan ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe kinoo sitti ni muree abdii maal taate natti nimini dubbisi dubbii jechuudha ani nama jedhe moo waaqa jedhe Yesuus dubbii kan kee fudhadhu qiyyaas hin fudhatin waan matsaafara jiru ittiis hin dabalin yoo inni ani waaqa jedhe jii naa himi bakkuma san boqonnaa san yoo ani nama jedhe jedhe ishee gaafa dachii kanarra jiraatu gaafa addunyaa kanarra gaafuma dachi waan waaqarraa si gaafachuutu hin jiru gaafuma addunyaa kana jiraatu si gaafachuudha gaafa as jiru ani waaqa jedhe moo ani nama jedhe moo waaqa jedhe dubbisi meera deebi'e akka namaatti deddeebi'e girmaa kan haa deddeebi'u akka namaa deddeebi'e ani nama jedhe moo waaqa jedhe inni moo inni ati miti Yesuus ani nama jedhe moo waaqa jedhe sitti mee bar natti gaafa addunyaa kanarra gaafuma addunyaa kanarraa si gaafachuudha gaafa samaayirraa si gaafachuutu hin jiru waan siin jedhe Yesuus Kiristoos dura dhaabbatee ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan jedhe moo ana waaqa jedhe ana nama jedhe malee goobas kanaafuu kijiba dubbate moo dhuga dubbate dhugaadha malee guyyaa dhalateen qabeeti kanaafuu Yesuus nama moo dubbiin Yesuus dubbate kun dhuga moo soba girmaa somni akkamittuu irraan argitu nama jedhime Yesuus nama jedheeyye nama jedhime Yesuus gaafa addunyaa kanarra yeroo akka namaa foon nama uffatee okay addunyaa kanarratti nama waaqarrattis akka nama teessee kannu aangoo kennameefiira waaqarratti Yesuus amma Yesuus eega du'ee du'aa kaafame keetu waaqarratti nama moo waaqa amma moo amma zaaree aawun amma na dhaggeeffadhu amma biyya lafa na dhaggeeffadhu ani xumurra amma Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa jiru ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe gaafa lafarra akka namaatti malee nama jedhe ka akka namaan jedheni minaa hin ani nama jedheemi nama ishi waaqarrattoo amma nama moo waaqa arras amma zaaree aawun gizee kanatti yeroo kanatti waaqa moo nama samii irratti amma Yesuus waaqa ragaan kan ani nama akka ta'e ragaa si kan waaqarrattis amma ragaan si kan ayyee naa kenni ni fudhatta itti murteessuudhaaf goobas ayyee itti murteessu amma si kan laalikaa si kan si magan abbo maqaa keetti guututti naan mul'atu abuu jedhe abuu ilaa maaltu hira seete cufti keenya dachii kanarraa ni deemnaamii hin deemnaa Yesuusuu hin deemnaamii murtoon hin arginaamii eenyu kan murteessu akka quraaniitti natti eenyu rabbii kanaaf jedhi odota akka rabbii tokkichaa murteessa waaqayyo Allah murteessa murteessu eenyudha Allah እሺ deebi'ee dhufa jedhamuun hin dhufu jedha quraan Allah moo Yesuus isaan Yesuus duuf deebi'e akka islaamatti duuf deebi'e malee waan biraati miti deebi'ee ni dhufa moo hin dhufu hin dhufa ni dhufa maal gochuu dhufa jiraatee islaamummaa irratti gartee bulchee hin duuf dhufa du'u wanta akka waan biraa lakka abbo akkasin jedhin quraanni akkasin jedhin akka islaamaatitti akka wangeela keessatti waan adda addaati sanis deemu amma kana jalaan na jalaan miliqin keenya murtoo kana kennan yaa girma gara biraan na jalaan miliquu dinata Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti ani nama jedheemi jedhe ka maaliif sodaa waaqarratti amma waaqanaan jettee bar akkasitti himi waaqaa miti ilma namaati arrallee ammallee ragaasii kannu ragaasii kannu kana goono abbu akka goona mee anaaf sirras bakka waan ne wajjin haasawades dhugaa ragaa naa kan jiru ragaa kanniif nama jala jiruuf ragaan ati mee ani ayyee ragaa Yesuus biyya lafaarra nama waaqaa miti biyya lafaarratti miti bana dhugirma haloo amma carraa harkatee bakka girma muutii firraa kaasi amma muuti godhachu malee maal godhare ajiib okay yaadata maqaa hin eegan qasuma takka
nagaa siif haa ta'u abbo. Pheenxeen ortodoksii yaadataa? Ani sintini penteedha. Akkuma isaa kana amantaa Yesuus waaqa jettee amantaa moo Yesuus nama jettee amantaa? Yesuus waaquma jedhee nama nagaasa waan hunda uume. Okay. Ani ragaan si kana Yesuus akka waaqan ta'in akka waaqa qabu akka waaqaaf sagadu ati Yesuus akka dubbii Yesuusin fudhattaa dura dursee dubbii kanaan nu rakkee beektaa dubbii Yesuusin fudhattaa? Waaqan iddoon waaqa ta'e samaneera iddoon itti uumuu danda'e samaneera. Waan siin jedhe Yesuus nama jettee amanta moo waaqa jettee amanta? Waaqa. Okay, goobas. Bakka Yesuus Kiristoos ani itti waaqa jedhee naa fiduu dandeessaa? Bakka Yesuus Kiristoos wangeela keessatti ani waaqa jedhee fiduu dandeessaa? Ayyee fi. Fidana egaa. Olentina guddisi fiidoo saalli. Laafumaa siif hin dubbisa waan akkasii nama dubbisi. Wangeela yoo waan boqonnaa tokko deemu. Sagalichi jalqaba hunda dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaatiif Waaqayyo ture jedha. Yes. Waaqayyo ture Yesuus. Ani waaqa jedheen siin jedhe boo sagalee inni waan gara kanaan rakkatta bakka tanatti. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaan jennere. Eenyu jedhe kas? Kun waaqa wangeela maati wangeela. San dubbii Waaqayyooti mata dure waan mata dure wangeela Amaaraa Oromoo qofa qaba Ingiliffaan isin qabu Amaariffaan isin qabu. Sagalichi foon uffachuu eenyu jedhe Yesuustu jedhe? Yohaannis jedhe. Yohaannis isaa fuudhee kas jedhe. Yohaannis gaa macaafa qulqulluu keessatti barraa qaamire hayyaa Yesuus ofii isaa fuudhee sin jedhe. Yesuus ofii isaatii ofii qaba. Waan sin jedhe eenyu gurbaa afaan Oromootiin wangeela kana katabe maqaan isaa eenyusa? Eenyu Amos moo Anos jettan eenyu maqaan isaa Abbaa Caalee? Ammati barraa'uu isaanii kaadha eenyutu barreessee kunoo Yohaannis gaa. Yaadata fi obsika eenyu kan afaan Oromoo kana jijjiiranii beektaa wangeela kana? Hin beekne. Hin beektu? Maqaa isaan beekne. Oh my God. Onesiimoos nasiif yookiin abbaa gammachiis. Akkas. Onesiimoos mata duree san isaatu itti kaayee bara. Isaatu mata duree waan asirra jiru waan hunda itti kaayee malee sagalee Waaqayyooti miti mata dureen hundisiitu. Sagalee Waaqayyoo miti iddoon jedhu isaa. Okay. Sagalee Waaqayyoo. Okay. Waan wangeela kanarra jira hundi sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyooti qabeessa. Sagalee Waaqayyooti. Dhaggeeffadhu amman si kan eege dhaggeeffadhu Anwar naa gaafadhu waan asirra jiru hundi takka amman baasaan fudhate waan asirratti caafame hundi sagalee Waaqayyooti asirraa kaasee ilaa xumuratti. Eegaa sagalee eenyu dare. Okay ayya dhaabbadha akkasuma naa laala amma jiran. Akkasuma naa laala. Bakka kana dubbisi bakka kanatti waan macaafa qulqulluu ta'e maal jaa bakka kun? Macaafa qulqulluudha. Kaitti aanoo? Afaan Oromoon kan barraa'edha kun. Afaan Oromoo kan jiru kun sagalee Waaqayyooti? Afaan Oromoo jecha hiikama afaan Oromooti ka. Kunoon immoo jira inni. Okay. Ni dubbisayyee. Waan asirra jiru. Waan asirra jiru. Okay. Dhaabbadhu waan asirra jiru hundi sagalee Waaqayyooti akkana jedha. Ergaa hiikaa inni dura waggaa araara kan jedhu kun sagalee Waaqayyooti. Fiti dubbis fiti. Okay hin fita. Akkarte inni dura waggaa araaraa bara akka lakkoofsa Awurooppaatti 1899tti maxxanfame waggaa 90ffaa isaatii haareeffame hiikame raawwatame sagalee Waaqayyooti eenyu dubbate? Waaquma akka kun macaafa qulqulluu irratti barraa'ee jire. Macaafa qulqulluu dhaqa. Okay, amma sin garsiisa qoy waan biraa takka. Okay. Amma sin garsiisa. Akkasuma naafsi dhaggeeffadhaa sagalee sajjalu haadha rajul. Okay akkana jedha kun isaasitti waldaa macaafa qulqulluu Itoophiyaa Addis Ababaa waggaa araara bara 1997 maxxansa tokkoffaa kunis sagalee Waaqayyooti.
No, 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 no. Iddoo takka jechaatuu fi macaafni qulqulluu kuni waliin argatu. Maal yoo jette barreeffama amma sagalee waaqayyoo jechaata malee maxxansa iddootti barraa'ee fidaata bara mati. Yeroo gaafa barraa'ee maxxansa barraa'ee fidaata maleeti. Yaadata. Waan asirra barreeffame hundi waan as keessa barreeffame hundi waan kun wangeela keessa jira moo wangeela keessa hin jiru? Wangeela keessa jira kaas iddootti barraa'ee iddootti macaafni qulqulluu barraa'ee fide malee. Okay, hayyee. Hiikamsa isaa fide malee ati san finne kaa'oo. Kun hiikamsa hin qabu bara. Ammas. Okay, kunoo maal jedha bakki tun? Itti baafataadha. Eenyu dubbate sagalee waaqayyooti kunoo Yesuus dubbate. Kakuma waaqessamu kakuu haaraa kun. Eenyu bakkuma tane ittiin baafata kan jedhu kana Yesuus dubbate. An beeku waati maafata kan jedhu waan hin beekne duuba mala sii goota kiyya. An sagalee waaqayyooti dubbii namaa kan dhaan beekne. Ati ana waan kana waddaan beekne asirratti rakkina kiristaanumsi kofaluu jira. Abboosan siin jenne dura si wajjin haasaa suuta hin jarjarimee mataa hidhattee kana suuta waan siin jedhe suutan hojjaa sa'i. Wangeela irratti maappii tokkollee asirra jira maappii kanaas maappii ilaala. Kaartaa kan agartaa? Kaartaan kun sagalee waaqayyooti. Waa'ee kaartaa miti amma waa'ee kaartaa mata duree isaa. Kaartaa kana eenyutu si kaase? Yesuustu si kaase. Maal as keessaa godha kaartaan kun waan ji'oomeetiriidha. Waan kan maappii maal jettanii maal ji'oogiraafiidha. Moo wangeela waan kun sagalee waaqayyooti. Hin beekne isa waa'ee isaa itti dubbisuuf walitti waan numaan as keessa jiru walitti qabamee sagalee waaqayyoo jettanii waan as keessa jiru waan dubbii waaqayyooti miti. Dubbisuuf majammaraa keessa waan jiru. Wallaahi laziim. Ajiib. Okay, waan siin jedhu sagalichi foon uffachuu Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe? Yohaannistu jedhe kakunoo wangeela Yohaannis gooftaa Okay. Beeke siifin banaa waa suuta hojii deemna gobazi kiyya siin jaaladhaa bara. Hin aadin ammoo na dura hin dulloomta. Nuti ilmaan horree as taa'u jirra. Hin dulloomna. Yoo dulloomte dubartiin hin jaalattu qeyroo ajaa'ibaa jajjaaratti jabaa sammuudhaanis qaamaanis jabaadha. Okay. Waan jedhu qo'isiifin bana wangeela Yohaannis tokkoffaarra. Okay, akkana jedha. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos eenyu kana jedhe? Yohaannisuma. Yohaannisu kun wangeela Yohaannis jedhamee jira isa qulqulluu isa Yohaannis caafe eenyutu jedhe? Yohaannisuma Yohaannis caafisuma kunoo wangeela Yohaannis kan jedhu keessa jira. Numee dhaggeeffadha jiran afaan Oromoo afaan dhaggeeffadha. Namni kitaaba tokko caafu. Wangeela Yohaannis kan jedhu mire wangeela Yohaannis. No, dubbiin sii galaan jirtu wallahi osoo barumsa ammayyaa kana waa xiqqoo baratte akka nama rakkistu dhaggeeffadhu. Waan jedhu wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe. Yohaannis eenyu dubbachuu Yohaannis kamtu dubbachuu jira? Wangeela Yohaannis ma dubbate wangeela Yohaannis kunoo Yohaannisuma. Maaliif ani caafe hin jedhin? Kunoo kaasuma caafeen isuma isaan caafe. Yohaannis kam amma fakkeenyaaf kitaaba tokko yeroo balleessitu kitaabni kun kitaaba yaadataan barreesseetta. Eega. Takkaan dhageenya kanatti. Deem warra kitaaba barreessu gaafa amma jedhamoo jenne Yesuus akka inni fuula Okay. Akkuma ati feete sifa taatu. Isaa kana galcha Isaa si galchuu hin danda'u hin beekne wallahi. Isaa galcha. Okay, kana jira. Keessan jira maal? Achi galaan seera. Okay, amma asumarratti isa gaafadha. Ibroo qotta. Okay, eenyutu maal dubbadha? Yaadata Qorontoosi Ustaz Qorontoosi isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 dhaqee nuuf haa dubbifne. Amma gara gaba baay'ee Innumti nuuf haa baasu. Isinis naman kanumatti irraa fixu deema afaan Oromoo bakkuma tanatti irraa baasu deema isaa. Asumatti udiyyaa godhu deema isaa udiyyaa. Rabbi sinaa gargaaru. Aamin burqaataan deemina uummata kanaa wajjin dhiiftanii dagaala waa'ee ni yoo qabsoodhaa bara taa. Eessa deemta waliin nuti hirriba walumaan baankiitti erganna hirriba akkana jedha yaadata akkana jedha Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa eenyutu akkas jedhe?
Gunoo ka Yohaannis ka. Isa Yohaannis caafe. Yohaannis Yesuus hin jenne miti. Aha isa Yohaannis caafe qulqulluu kan Yohaannis caafe dha. Yohaannis caafe. Yesuus dubbii kana Yesuustu Kiristoos sagalichi foon uffachuu jedhe moo Yohaannistu jedhe? Yohaannistu dubbii Yesuus sana dubbate. Okay, dubbii kana Yesuustu jedheemi? Okay, Yesuustu kana jechuun Kiristoos sagalichi foon uffachuu Yesuustu jedhe. Yohaannis no. Yohaannisitu dubbii Yesuus sana waa'ee gochaa Yesuus sana dubbate. Wallahi booda si arrabsan booda kiristaanni barsiisonni kan daaqonotoonni faarfattoota as jira barsiisota guddaa. Mamii malee jedhee eenyutu Kiristoos sagalichi foon uffachuu Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe? Yohaannis dubbii isaa caafe. Dubbii eenyu caafe akkas jedhe? Yesuus Kiristoosin. Okay, dubbii kana Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhe Yesuustu jedhe jechuumi? Okay, gobas. Thank you. Yesuustu akkas jedhe. Okay. Sagaleen Waaqayyo. Okay, boqonnaa meeqa san? Okay, bakki tun Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhu boqonnaa meeqaffaati? Kunoo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsuma tokko. Kiristoos sagalichi foon uffachuu jedha boqonnaan tokko lakkoofsi tokko. Osin baasaa deema. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsi. Nagale ibro nagale. Amen. Ban okay, Yesuus jedheen an jette. Okay, bana dume. Osoo banatinu kana dubbatta. Elaalil Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kunoo Yohaannistu immoo dubbata kunoo macaa wangeela Yohaannis. Okay, nagale. Okay, nagale san dhiisifne. Kiristoos sagalichi foon uffachuu Yohaannistu jedhe moo Yesuustu jedhe na Yesuus inaan jetteemi? Ka dubbii Yesuusin dubbate ka Yohaannis. Okay. Dubbiin kun okay Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhu boqonnaa meeqarraa boqonnaa meeqa kun? Kunoo ka boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa. Hin jedhu boqonnaan tokko sagalichi jalqaba waan hunda dura jira jedha boqonnaan tokko baleessoo. Maal kunoo mata duree irra jamara bar Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhu mata dureen wangeela irraa sagalee Waaqayyoo irraa immoo sagalee Waaqayyooti miti. Kunoo ka sagalee Waaqayyoo irraa mire. Okay, sagaleen Waaqayyoo sagalichi jalqaba Yohaannis takka bakka seera uumamaa takka bakka hunda takka irraa waan eegaltu sagalee Waaqayyoo jedhan malee waan jechuun eenyu sagalee Waaqayyooti siin jedhe. Kunoo gamarree kunoo sagalichi foon uffachuudha kunoo inde argaa taamire kunoo okay achirraa jalqaba Yohaannis takka achirraa jalqaba. Okay, gadi in argu koy gurbaan kun in argu koy wallahi mirqaantee jete. Okay, laali sagali laal achi Kiristoos sagalichi foon uffachuun Yohaannis takka moo Yohaannis takka ala jirti? Yohaannis lakkoofsa tokko lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa. Kiristoos sagalichi foon uffachuun isaa Yohaannis takka irra jirti? Mata duree isaarraa jammaraa achi immoo sagalichi jalqaba waan hundumaa Yohaannis takka mee Yohaannis takka eessarraa jalqabame? Kunoo lakkoofsa tokkorraa jammara qaba. Lakkoofsa takka maal jedhee jalqaba? Kiristoos sagalichi jedhamoo maal jedhee jalqabame dubbatu sagalee Yohaannis takka naa dubbisime yoo sin jedhan eessarraa dubbista? Tokko barraan dubbisuma irraati. Dubbise tokko maal jedhee jalqaba? Ittiin dabalin dabarsini. Jalqaba waan hundumaa dura tureedha. Okay, kunoo boqonnaa meeqaffaati? Itti lixa jammara itti lixa. Okay, kanaafuu Yohaannis takka Yohaannis akkaataatti foon uffatee fi akkaataan itti biyya lafaa kan garuma keessatti. Gurba huccuu aadaa uffattee waan amantii irraa quban qabduun seeti. Sagalichi Yohaannis takka eessarraa jalqaba? Indee kunooti ka Yohaannis tokko kunoo sumarra jira. Kunoo qofa jechaan olin dubbisi. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedhee Yohaannis takka jalqaba moo sagalichi jalqaba waan hunda dura ture jedhee jalqaba? Mata dureen kan itti galuuf jedhu Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhu mata duree lakkoofsi jala jiru. Garuu immoo Okay, Yohaannis okay, kanaas
Okay, kana takka takkaan sii godha qo sagalee Yohaannis takka takka sii godhu kanaas kuno. Sii godhe akkasitti goonu. Takka takka tingoriin hin barbaachisuun waa itti guutaa jenna. Godhe kuno akkas naa jirta. Itti sii godha. Itti sii godha kuno. Ayye kunis Yohaannis takka takka kunis takka takka. Kamtu eenyu? Maal jechuun? Takka takka kana barreessi waa isa biiriitti baxabbatuu dhiisiiti waa isa takka takka sanadha. Eessaa jalqaba? Sagalichi fuunufachuu jalqaba kunooti kaara. Inde mata duree isaatti lixa amma gaafa mata duree tokkotti lixu mata duree sanarraa. Mata duree okay. Ayye waan sin jedhu Yesuus Kiristoos wangeela kana akkana qabatee lallabuu ture bara isaa sanitti Yesuus. Qoositani maal dhaggeeffadhatti hunda taasistani maal. Ayye. Ilaa kan jedhu mata duree tokko gaafa tsaaftee ooyisi. Eenyu tsaafe mata duree Yesuustu akkasi barsi Yesuustu Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedhee barsiise. Akka kana harka bal'isee maal sana gargana amma kanaaf iyyuu isaa akkas jedhee barsiise hin jedhe. Na dhaggeeffadhu ka. Yesuus Kiristoos mata duree hojii barsiisuu ture barattoota. Egaa duraan barsiisaa ture Yesuus. Amma garuu immoo kun kanarratti jaarraa waa'ee Yesuus. Okay, akkana jedhee barsiisuu ture Yesuus. Okay, dhaabboodha ammas dhaggeeffadha. Yohaannis maqaan nuti si deebi'a jiran dhiifee onaa godhaa isa. No. Waa ta'ee barsiisaa ture si balbaasaa jiru. Amma kanaaf iyyuu Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhu mata duree. Argasiin booda immoo loqoo tokkorra maal jedhaa? Dhaggeeffadhu akkasii hin jarjarru ka. Yesuus Kiristoos mata duree hojii barsiisuu ture biyya lafaa. Yesuus mata duree waliin barsiisuu ture biyya lafaa. No, waan asitti nu dhageenye barate. Waan asitti karaa gabaabaa. No, ani waan si gaafadhe dhageetti hin jirtu atis na dhaggeeffadhu. Keessan fiigini waan namni sitti nu dhaggeeffadhu. Suuta kan jarjarin dura kan jarjarin. Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa barsiisaa ture keessa deddeebi'aa ture mata duree wajjin akkana jedhee barsiisuu ture yaa barattoota kiyya na dhaggeeffadhu wangeela yaa barattoota kiyya yaa sabaa yaa biyya lafaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu Yohaannis caafe Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa akkana jedhee lallabuu ture. Kuno ka maaliif ati immoo waa'ee isa sagalee Yesuus Kiristoos dubbateetti dubbachaa talaamati amma garuu immoo kunoo irraan si deebi'e eeyyee na jirta ka gurba saambu reefu amma na baasaan dubbii jabdu reefu girmaa joguun haasawu nagalcheetta waan sin jedhe Yesuus Kiristoos mata duree wajjin barsiisuu ture biyya lafaa eeyyee lakkiinaan jedhe. Amma garaa gabaabaa yeroo sitti muu dhaggeeffadhu waan sitti moo. Reefu na qabaa rakkisa amma immoo gartee amma nagar lakkisaan mushkila. Na gadhiisa waan tokko namni tokko kan muusina dhugaa. Hayyee waan sin jedhe yaadata nama biraan galcha waan sin jedhe Yesuus Kiristoos yeroo wangeela lallabu mata duree wajjin lallabaa ture fakkeenyaaf na dhaggeeffadhu tana booda sitti lallabu wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa akkana jedhee lallabuu ture. Maaliif isa keessaa baateeti kunuunsa akka inni sagalichi foon ta'e kana keessa maa baateeti amma kunuunsa sagalichi. Isa waa isaa dubbachaa irra malee waa isa Yesuus mata duree kaatee irra dubbachaa jiru bara. Waanni kun dubbiin an dubbisa kun wangeela irra jira moon jiru waanni kun macaafa kee irra caafamee jira mi'ebboo kun. Isa dhiisi waa isa kana irra jira malee. Hin dhiisu barreeffama isaaniis dubbisu malee. La ani hin sodaanne si wangeela keetiin maa saalfatta waan asirra caafame hunda maa saalfatta. Maaliifan saalfadda? Maa saalfatta. Aye irraan si deebi'a. Yesuus Kiristoos barattoota isaa yeroo barsiisu mata duree asirra jiru wajjin barsiisuu ture akkanumatti. Dubbifadhu kaatimmoo. Aboo gaafii yoo deebise goobazi yookaan jala gabbuyi maal na sono. Na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos barattoota isaa barsiisuu ture himi. Amma karaga baabaa yoo nan dubbise siin jechaa. Goobazi akka keete si miti hidda dhaloota abbaa keetu fiduu anan sodaadhu ati waan akka keetii daa'ima kana dhiisi. Dubbisika. Na dhaggeeffadhu wangeela keetiin maa saalfatta. Yoon beeyne gartee hin beeku jedhe. Niin dubbisa na dhaggeeffadhu niin dubbisa dura waan gartee mata duree hojjis Yesuus Kiristoos barattoota barsiisuu tureemi. Dubbisiisiin jedhama.
Hindu bisu dhaggeeffadhu siin gaafadhe Yoo hin kuni dubbisa. gamarre na fagalu kana amille dubbisika. Deema iyya nagaan boqoddo. Waan Soda. fayyaa qabdu seenee waan dubartii hojii asaatu yooni jirtu. Yerra galata rabbi. Yesuus mata duree jibarsi ture takka eenyuun jedha mata duree Yesuus itti godhate moo ummata gartee wangeela amma bara kana Oromootu katabate. Yooni kiristaana moo islaamaati? Mata duree Yooni kiristaana moo islaamaati? Kiristaana moo islaamaati? kiristaana. Kiristaana keessa. Kiristaana. Kiristaana keessa peenteedha ortodoksii. Peenteer. Eenyutu peentee ta'e isin jee? Eenyutu peentee ta'e isin jedhe? Maal jechuudha? Afaan Oromooti kaa. Peentee jechuun Ani peentee jechuun moggaasa maal ta'u maqaate isin hin malee jenne? kan Ansa isin hin jenne. Yesuustu peentee moggaafadhaa peentee ta'a jedhee. Maa kofalta? Kanaafuu waan hin jirre hin deemtan jechuudha. Waan Yesuus irraa kuma hin qabne. waan jiru malee maal jechuudha? Okkee naa deebisi. Yesuustu wangeela kanarratti yooni peentee moggaafadhaa moggaasa maqaa moggaafadhaa peentee ta'a akkasin na hordofaa jedhee. Ay, peentee kan jedhee moggaase warra biyya lafaati. Yesuus hin garuu akka moggaafne jedhe. Yesuus hin baafne miti. Yesuus hin baafne. Eegaa kanaafuu waan hin jirre waan guyyaa keessa isinummaa moggaafatee jechuun waan Yesuus irraa kuma hin qabne hin deemtan. Nu yoo son ta'in Barattoonni Yesuus peenteedha. bartoonni Yesuus Peenteedha isin jedhe boo. peentee jechuun Ani peentee min maalatu isin hin jenne yooni. ay Peentee maali? dura osoo Peentee jechuun hiikoo sin gaafanneen dura. Hiikoo sin gaafanne ani yooniin si amma yooniidhaa mi'a ati yooni yoon sin jedhe yoonii maal jechuudhaas jechuunii fi yooniidhaati yoon sin jedhe eeyyee. Eenyu si moggaase abalu maal jechuu akkasi maaliif si moggaasan akkasi qaama si moggaase jira maqaa kanaa peentee Yesuus isin hin moggaafne Yesuus ta'a isin hin jenne barattoonni peentee ta'a isin hin jenne barattoonni peentee miti eenyuutu isin jaarraa 21 keessa peentee ta'a isin hin jedhe eega Yesuus ta'a isin hin jedhin. peentuma jechi jedhu kun iyyuu jalqabuma isaarraa iyyuu Ayyaana Yihuudootaati Peenxaqoos ayyaana Yihuudootaati ayyaana. sanirraa ka'eetu warroonni amantii kana hin jaalanne peenteqoontee jedhanii waan moggaasaniif namoonni kun immoo Okay, amantii ni qabdaati amantii ni qabdaati. qabee Ati islaama moo kiristaanaa yoo sin jedhan maal jettee deebistaaf unkaa waraqaa irratti. kiristaana. Eenyutu kiristaana ta'e isin jee? Gooftaa Yesuus Eessatti kiristaana ta'a jedhe? Wangeela Yohaannis keessa hin jiru. Wallaahi meefiti kiristaana kan jedhu. Kiristaana taa'e. Ibro hin jirtani ani isin galchuun dadhabee bara. Wallaahi isin galchuu hin danda'u. Anu dadhabee fi qottaa seenaa. An warra Afrikaatti hojii taa'aa ooluu dadhabee mataa tana yeroo rafanii nu bira halkan walakkaadha. Gurbaan keessa gakkute. Hin kofalan jechuun yaa jira waan wangeera hin jirre nutti gurtee ati wanta kanatti. Abiyyiin waan gartee ragaa hin qabne uummatatti asiin bahu. Waan asirra hin jirre nutti lallabdanii akkam walii galla. Yeroo si galchuun danda'u meer qo'i meen ilaala. Allah Abu Mu'az nutis teenyeeruma dhaggeeffachaa jiran barataa jirra. Garuu akkuma daawwattoota akkuma barattoota keessaniitti komii keenya nu dhaggeeffadha. Komii jechuun akka barattoota keessaniitti
namoonni 900 asirra taa'an kun hirriba dhiisanii dalaga dhiisanii taa'an kun amantaa muslimaa keessa pirootestaantii keessa ortodoksii keessa amantaa garaagaraa keessa ta'e sirratti waan dubbatu malee isin dhaggeeffachaa jira waa barachuudhaaf jechuudha. Wayita wal falmitan ijoollee fakkeenyaaf akkuma beektee koo xiqqoo miira ho'aa wayitiin aarii kabaja dhabuu miira keessa dafanii galuu wantootni akkasii sun gaarii miti namootuma tartiibaan yaada quubsaa ta'e isin wajjiniin falmuu danda'a wajjin wal falmaa malee namuu jechuudha. Dhufee asirra dhufu wajjin dalaga sa'aatii keessan asirratti luuz gochaa ta'e sanii wal falmitan kun bar daqiiqaan tokko biyya sanitti gatii qaban biyya namaa jirtu waan ta'eef namuu biyya jiruttu yoo qotee bulaas ta'e lafa isaa qotatee sarartee jedha. Sanaaf yeroo keessan hin gubina namas hin dhaggeessisu isin hordofus yeroo irraan gubina hanga danda'amuun waan ragaa qabatamaa irratti wal falma yeroo hedduu wanti na ajaa'ibu dafanii narvas ta'uu miira keessa galuun ilaalan amma asirra taa'e isin taajjabutti dafanii akkas godhi inni sila isin jedhaa dhufee jedhe xiqqooma yeroo deema dhaqe ati maali akka ijoollee kunoo beekte mana dhugaatii jirtutti inni akkasii sun gaarii miti ragaa wajjiniin haa adeemamu namuu waan barbaadetti haa amanu mirga isaati garuu amantaadhaan morga ta'e ragaa waan qabatama qabu irratti isin qofaaf osoo hin taane namoonni kan biraas hin dhaggeeffachaa jiran bifa barachuu danda'an yoo gootan gaariidha yaaduma jedhuun qaba. Falmii baay'ee gaarii. Ibroo goota seenaa. Anuu dadhabee inshaalla namni lallabu yoo jiraate haa lallabu. Ani gara hirribaan deema firraa. Akkasii Ibroo hojii lallaba inshaalla Ibroo goota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareeda inshallah. Abu Mas. Okay, achuma ta'a inshallah. Yoni. Abet. Akkam fayyaa keeti? Nagaa galata Rabbi. Baga nagaa taate. Amantiin kee maalidha? Amiin amiin. Amantiin kee maalidha? Kiristaan. Ofirraa cufi silkii. Tikaa yeroo jennu. Ayo koplinki godhame tap koplinki godha inshallah. Ustaz Isa assalamu alaikum koplinki godha. Ijoolleen kiristaanaa ergadhaati seenaa inshallah. Sagaleen kun jiru. Yoni asichi baddee jirta ofirraa cufiiti silkii ofirraa cufii achi deebi inshallah. Kopplinkii taaptaappii itti muddaa inshallah. Taaptaappii kana 300 ga'ame muraasatu hafte. Toli ergadhu gasti yoo ergatte malee sin harkisu TikTok ni nu ridee jira beeki. Tole ergadhu gasti. Ustaz Isa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam? Jirra wallahi alhamdulillah naguma. Alhamdulillah. Sila imboe gurbaan reefu Yohaannis tokkorraa mata dureen jedhu sun. Ni bu'eenni. Bara Yohaannis sun kitaaba Amaariffaa hin jiru ni kitaaba Amaariffaa wayii of biraa qaba. Sila isa agarsiisa jedheeti. Sun fayyaalessi yoom dhufesi? Live irra dhufe na fakkaata. Injiru Ingiliffarrallee injiru be. Ingiliffarrallee takka injiru. Amaariffarrallee Arabiffarrallee injiru. Omaa tokko Oromiffa qofa ittiin nu shawwaduufi be ijoollee Oromoo kana ittiin shawwaduu barbaadaniitu beekisila. Mul'ata. Fayyaalessa kan. Ni mul'ata. እንጀሮ ላይ ነው ወንጌል የጌታችን የዮሐንስ ክርስቶስ ወንጌል ጀዳ
Ini galee miira afaan diin kunoo kana afaanicha afaan Amaariffaatii miti aandiin lakkoofsa kan ni beeka warri duraanii. Miira afaan Ibro. yoo ni waasi gaafadhume asuma irratti mata duree keessan ustaazii isaa wajjin itti deebitanii. Wangeela qulqulluu isa Yohaannis caafe ka jedhu sun wangeela Yohaannis tokkorraayi keessan deebiin kaa hayi ila kana keessa illee hin jiru kana keessas hin jiru barri inni caafame garagara kunillee Amaariffuma kunis Amaariffuma mee kanallee isin alaalchisu yella mi'a akhi yoon himees deebii maa keessa kutta qaalsi gaahonee bicha gubbaa kanatti ni jetti Yohaannis Wangeeli afaan Oromoo irra jiru sun yellam afaan Oromoo irra garuu barraa'ee taa'ee jira isin agarsiisu isallee kunillee tama isaaniitti kakuu haaraa qofaa kunillee kam isaaniiti mees keessaa isin agarsiisu yooni as deebi yooni yoo haasaa jiraatte sagaleen kan dhageessisu akkatti as deebi igale as deebi'iti haasa'e Kan dhaggeeffachaa jira. achi tartee dhaggeeffattare si darbata mee Ibro. waan asi gaafadhu kan dhagahi kaa gooziki Eshi. mata dureen Yohaannis tokkorra jiru suni wangeela irraayi moo namatti itti godhe Wangeela irraa garuu wangeela irraayi dhaggeeffadhu. eesh Mata dureen tokko gaafa kennamu eesh ibsa isaa gadi jiru san wantoota isaa gaditti caafamanii jiru san ibsuudhaaf beekta miti kana akka seera afaan Oromootti. aha mata dureen san ibsuuf himmaan beeka akka afaan Oromootti himma wangeela Wantoota sanii gaditti amma kitaabuma tokko iyyuu gaafa barattu wanta gadi fageenyaan ibsuu barbaade san mata duree jedhee ta'ee mata duratti wanta san kan ibsa gabaabaa kenna. beekeera mata duree san eenyu itti godhe sin jedhe Kana irraa ka'uudhaan kamirraa ka'uun mata duree kana irraa ka'uudhaan gooba sin dhageettu yooni afaan Oromoon beekami dhagaan jira. Siifan ibsa dhaggeeffadhu. mata duree Yohaannis tokkorra jiru kana eenyu itti godhee sin jedhe Sagalichi foon uffachuu isaa jedha miti. waan inni jedhu walii galle eenyutu itti barreesse Eshi erga isa walii galle mata duricha kan itti barreesse warra hiikaa san hiike isa keessaa immoo eessa jira dubbichi yoo jette eenyutu hiikaa kana Abbaa Gammachiis yookiin Oneesimoos Nasiib. Oneesimoos Nasiibtu sagalichi foon uffachuu isaa jedhe Kan jedhee barreeffame boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irra jira dubbisa. Gurbaan reefu bare wannaa jedhe Yohaannisitu barreessee jedhe mata duree sana nutti godhennaa Yohaannisi jedhe ati Oneesimoos Nasiib jette goota Oromoo kenna san iluu abbaa boor ganda isaa wajjin beeka ustaadii Maal jennu? Amma dhaggeeffadhu. dhaggeeffataara alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Ibro. Boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaa naa bu'i maal jedha? xumurree maal goona amma mata durichi wangeela irraa kan ta'in egaa na hubatte wangeela Yohaannis irraa hin taane mata durichi sagalichi foon uffachuu isaa ka jedhu kuni Oneesimoos Nasiibtu itti barreesse erga jette naa galeera namatu itti barreesse wangeela irraa miti akkasuma walii gallawaan kana waliin morminu ishii galee
warra afaan Oromootti hiike. dhaggeeffadhu. Garuu warra wangeela kana afaan Oromootti hiike. Ka Amaariffatti hiike. Hin jiru ka Amaariffaa irra sii galee. Ka Oromiffaa irra sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Oromiffaa irra hin jira. Oromiffaa irra maal dhaggeeffadharee xumurte baruuf jalaa xumurte. Waan siin jedhu mata durichi alaa dhufeetti irratti barreeffame osoo hin taane Eeshi. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaa ofuma keetti dubbisi amma dubbisi na fuulduratti. Meeqa meeqa jette? Tokko 14. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate jedha. Eeyyee. Maal jechuun? Sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Inni nama foonii ta'ee nu gidduu buufate sun. Sagalichi foon uffachuu isaa jedha areefu. Maarree boqonnaa 14 gubbaa maal jedha? Sagalichi foon uffachuu isaan jedhu kaa sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate jedha. Maal taate? Eeyyee sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu ibsa sanii gadi san ibsuu yaaletti. Ibsa kanas yennu Yesuusiin mari'ataniiti moo akkanuma wangeela itti barreessan? Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhuun ati baantumaa inni reessi dhaggeeffachuuf si gaafadhee iyyuu baran. Inni ati jettu kunii fi sagalichi waan ibsu barbaade gargari. Maaliif jennaan? Maal jedhee sagalichi maal jedhe? Ati akka keetitti sagalichi foon uffachuu isaa jedhaa jette. Akkas hin jedhu reessi biratti? Yohaannis 1:14 irratti immoo maal jedha? Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate jedha. Kanaaf sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu sun isa lakkoofsa 14 irra jiru kana ibsuu isa barbaadatiif. Eeyyaa. Walumaa galaati wangeela qulqulluu hin jedhiniin. Wangeelli maal laaltanii qulqulluu jettanii addeenna kana kalarii adii kana ta'uu isaati. Waan tokko si gaafadhu. Lamaayyuu na gaafatta maal kun qabu. Wangeela kana maal laaltanii qulqulluu jettanii. Wangeela kana yooni yazeemi matsaaf ቅዱስ ይላል waan isin ajaa'ibu sila matsaaf ቅዱስ እናወራለን ዛሬ ቋሚ ajaa'ibai macaafa kana maaluma irraa laaltanii matsaaf ቅዱስ jettanii mee azeebi qoo nama biraa olnaa keessaa kun laafa itti laafa barreeffadhu mee lakkoofsa ko barreeffadhu mee kiristaanni lubbuu qabdu. Mee kiristaanni lubbuu qabdu lakkoofsa tokko barreeffadhu. Daddafa mee daddafa. Obsaa itti sin deebisa bu'aa jira wallaahi. Abinnat. Okay. Ergadhu si galchaa kuno. Aywa. Yooni. Oye. Wangeela kana maal laaltanii matsaaf qiddusiidha wangeela qulqulluu yookaan mootuu macaafa qulqulluudha maqaan isaa. Maal laaltanii qulqulluu jettaniin? Dubbii isa keessa jiru laallee akka mudaa hin qabne laalleeti. Eenyu isinii jedheen jalqaba qulqulluu? Eenyutu qulqulluu isinii jedheen jalqaba? Wanti qulqulluu jedhamu tokko waan jal'aa fi waan micciiramaa kan of keessaa hin qabnedha. Dubbii isaa laallee qulqulluu jenneeni naan jette. Akkanuma naan jetteemi? Eeyyee. Isintu jedheen jedha qulqulluu isintu jedheen jedha. Qulqulluudhaan jedheen.
Eeyyen qulqulluu jettanii ni ara jecha kan keetillee beekee goobazi kiyya. Edaa qulqulluu isintu jedheeni Eshi. qulqulluu isintu jedheeni edha.